Akkalee lafa dhaloota isaatti mana barumsaa ijaare jedhee taa'ee siqsiqqinii nama bo'udha barri Shimallis jechuudha. Abiillee guyyaa takka atamma nama politikal saayinsii barattee maal ta'a oona deeggartee pirezidaantii taate namoota amma kashlabbee akka Addisuu Araggaa Awwaluu fa'aa kanaaf Shimallis fa'aa kana Toomas Caalaa barcuma irra taa'uu qabattee yaaddaa waan akkasii fa'aa haasa'a. Dooktar Milkeessaan immoo dubbii ajaa'ibaa guyyaa guyyaan fida. Amma immoo biyyi maaliif pirezidaantiin taatu jechuun na kadhatee jira. Inumaayyuu yoon kaayyoo ta'etti amane jaalmarroo hokkee wajjin wal qabuu nan danda'a jeen deebisee fi jechuun dubbata. Dooktar Milkeessaan soboota akkasii deddeebiin soba. Nama miidiyaatiin inni nama siyaasaa jabaadha tokko ture. Wantoonni Dooktar Milkeessaan sobu gariin isaanii siyaasan fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf waan fokkisaadha jeenillee namana. An Dooktar Milkeessaa Dooktara jabaa Oromoon qabu nama siyaasaa jabaa Oromoon qabu jee namana. Garuu yoonni guddoo sobu natti hin tolu. Kanaaf qaanfadha. Kanaaf waan isaa dubbachuudhaaf dirqama shama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa qabu jenna. Deebinee dhufnee jirra. Egaa warri haaroo YouTube kanaaf taatan subscribe godhaa. Yoo subscribe gootan ammoo mallattoo bilbilaa achi cinaa jirtu banadhaa. Waan tokko irratti dubbachuudhaaf dhufnee jalqaba yaada keessan isinis dhaggeeffattanii yaada qabdan komentiin banaadha. Freedom of speech nasinni jira. Yaada feetan kennachuu dandeessu. Dubbii Dooktar Milkeessaa kanarratti aga daqiiqaa 10 hin caalle waa dubbachuu fedha. Haasoo Dooktar Milkeessaa tokko kanarra naannoo argee na ajaa'ibe. Anillee guddoo na ajaa'ibe. Akkuma Dooktar Milkeessaan illee namoota Abiyyi Ahmad sababoota garaagaraatiin hojii inni hojjetu ittiin gammanne keessaa tokko hin jiru. Abiyyi Ahmad waraana akka bizinesaa godhachuu yookaan guyyaa waraana biyyattii keessatti gaggeessu namoota hin fudhanne keessaati. Akkasumas immoo Abiyyi Ahmad marii caalaa waraanatti amanuu isaa namoota didan keessaati. San bira kutee jibba dhuunfaa yookaan immoo ilaalcha addaa Abiyyi Ahmadiif hin qabu. Namoota garuu Abiyyi Ahmad sababa waraanaatiif mormu keessaati jechuu barbaadeeti. Akkuma Dooktar Milkeessaa miidhagaa. Dooktar Milkeessaa miidhagaa gaaf tokko qondaala olaanaa OPDO ture. Abiyyi Ahmad jalatti nama hojjechaa turedha. Nama siyaasaa jabaa Oromoon qabu keessaas tokko turanii dhugaadha. Ammallee nama siyaasaa jee nama nu keessaa tokko Dooktar Milkeessaadha. Ta'ullee garuu yeroo garagaraatti miidiyaatti dhiyaatee haasawaawwan inni godhu, dubbiiwwan inni dubbatu baay'een isaa kan siyaasan fakkaannetu jira. Soba gurguddaa yoo siyaasallee ittiin dalaguu hin taane yookaan ammoo piroopoogaandaallee hin taane gaafa inni haasa'u akka nama dhuunfaatti na dabbara. Yookaan natti hin tolu jechuu barbaadeeti. Yaa nama biraa katti tolu jiraachuu danda'a. Garuu namoota baay'een bakka tanatti Dooktar Milkeessaadhaan waliif hin galan. Dooktar Milkeessaa nama siyaasaa jabaa akka ta'e Oromoo baay'een itti amanan. Garuu erga miidiyaatti dhiyaatee yaadaawwan gadi bu'aa siyaasan fakkaanne ittiin illee piroopoogaandaa hojjechuudhaaf hin taane dubbachuu eegalee namoota baay'ee wajjin Dooktar Milkeessaa walii galuu hin danda'anii jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota baay'ee irratti Dooktar Milkeessaa wajjin walii galuu hin danda'a. Wantoota baay'ee irratti garuu waliif hin galu. Keessumaa soba irratti waliif hin galuun Dooktar Milkeessaa. Piroopoogaandaan siyaasa keessa ni jira. Iyyannatti namananis piroopoogaandaan ni dalagama, dhugaanuu ni dalagama. Garuu waan lafarra hin jirre piroopoogaandaan hin dalagamu. Haasawaa isaa galgala irraa naannawaa ture tokkoon arge. Haasawaa kana dhiyuma tana miidiyaa isaa horna gubbaatti dubbate. Maal jaa Madura Abiyyi Ahmad na deeggarii pirezidaantii ta'e naan jedhee jaa. Abiyyi Ahmadiitu gaafa inni qondaala Abiyyi Ahmad ture sana yookaan gaafa inni miseensa paartii Biltsiginnaa ture sana. Abiyyi yeroo sana natti na waamee ati maaliif pirezidaantii hin taatu? Ati bari nama siyaasaa barateedha. Yookaan political saayinsii barateedha. Saayinsii siyaasaa barateedha. Maaliifii fi pirezidaantii hin taane? Ati bari Shimallis faara jabaadha. Shimallis kashlabbeedha. Namoota kashlabbee kana caalaa ati maaliif na deeggartee? Nama barateesi. Nama saayinsii siyaasaa barateedha. Maaliif na deeggartee pirezidaantii naannoo Oromiyaa hin taane jee na gaafatee jee. Achi deebisee fe'anis bara biyyaanii kaayyoo teetitti hin amanne. Jalqaba waan ati hojjettutti biyya hoogganuu irratti waan ati godhtu kanarratti si amanuun qaba. Waan sanatti amanuun qaba jeen deebisee fi yoon itti amane yookaan yoon waan ati hojjettutti amane dhugaan si deeggaree pirezidaantii nan ta'a osoo hin taane ani bulchaa beegii ta'e jaalmarroo hokkee qabuu nan danda'a jeen Abiyyi deebisee jira. Abiyyi hojjaasoo hin jechuu isaatii orrali. Abiillee guyyaa takka atamma nama politikal saayinsii barattee maal ta'a oona deeggartee pirezidaantii taate namoota amma kashlabbee akka
Addisuu Araggaa waluufaa kanaa fi Shimallis faa kana Toomas Caalaa barcuma irra taa'uu qabattee yaaddaa waan akkasii faa haasa'a. Dhaqi geetaa'e ani tokkoffaa kaayoo ati ittiin biyya bulchitu na hubachiistee sanatti hoon amane ani pirezidaantii miti bulchaa aanaa beegii ta'ee marroo dirribaa faana kokkee wal qabuudha nan danda'an. Kaayoo kee garuu amanuun qaba jalqabaan jedhe. Dhugaadha dubbiin kun xiqqoo hin fakkaatu. Dhugaa dubbachuudhaaf hin fakkaatu. Abiyyii fi Dooktar Milkeessaan akkuma Abiyyi aangoo qabateen Dooktar Milkeessaan namoota lammaa jalaan dhufan keessaa tokko yoo ta'e illee Abiyyii fi Dooktar Milkeessaan guddoo akka waliif hin galle himama. Akkuma Abiyyi aangoo qabateen. Dooktar Milkeessaan jalqabuma gaafa Abiyyi aangoo qabatu namoota Abiyyiitti hin gammadin keessaati. Sababiin isaa namoota lammaa abdatan keessaa Dooktar Milkeessaan tokko turan. Kanaaf immoo namoota san keessaa waan turaniif akkuma Abiyyi aangoo qabateen Abiyyi wajjin daareektilii waliif hin gallee jaama. Dhugaadhaas Abiyyi wajjin hojjetanii jiru yeroo gabaabaa. Carraa Abiyyi wajjin akkasitti haasa'utu Dooktar Milkeessaan akka hin arganne amanama. Haa ta'u malee inni yoo dubbatu Abiyyi akkas naan jee Abiyyi akkana naan jee miidiyaalee duratti yoo dhiyaate haasa'u dhageeyaa tureen. Fakkeenyaaf amma dura Abiyyi Ahmad waajjira isaatti masaraatti na waamee yoo na deeggaruu baatte yoo ni fi waan anjuu kana na dura dhaabbatte kaayyoo dura dhaabbatte ableedhaaniin si gorra'an jee Dooktar Milkeessaa jee yaaddeetta yeroo takka ati nama saayinsii siyaasaa barate pirezidaantii ta'uu ni dandeessa. Shimallis Kashlabbii kana faa caaluutti jirta caalta caaluu jirta miti caalta maaliif na deeggartee pirezidaantii hin taatu naan jechaa ture ija yeroo takka immoo osumatti waajjiratti na waamee yoo kaayyoo dura dhaabbatte siin gorra'an jee ija dubbii lama ta'u waliif tillee hin deemne isa bira kutee dhugaallee hin fakkaanne. Naaf hin galu anillee gizee naaf hin galu propoogaandaadha jechuudhaaf hin fakkaatu. Fakkeenyaaf amma dhuguma Abiyyi eeyyeen dhugaadha Milkeessaan Oromiyaa fakkeenyaaf amma bulchuu hin danda'u jechuun cubbuudha. Abiyyi bulchuu jira waan ta'eef dhugaadhaan nama saayinsii siyaasaa baratedha. Milkeessaan Oromiyaa bulchuu ni danda'a. Abiyyi garuu asitti wanti nuti adda baafachuu qabnu Abiyyi baay'ee Shimallisitti amana. Shimallis faa Addisuu Araggaa faa isaan kun kashlabbeedha. Ati isaan caalta. Na deeggarii pirezidaantii ta'e hin jiru Abiyyiin maa'u tasuma hin fakkaatullee dhugaas hin fakkaatu. Propoogaandaa dhaa'uu hin jaamu kun propoogaandaa dalaguuf hin inni akka isaattis Dooktar Milkeessaan haa ta'u malee hin fakkaatu. Maaliifiifi Abiyyi akkuma aangoo qabateen lammaadha sababa lammaatiin aangoo qabatee faallaa kanaa garuu akkuma aangoo qabateen lammaa bakka jiru sanaa fuudhee yookaan Oromiyaa irraa fuudhee Shimallis geesse. Sababiin isaa Abiyyi Shimallis namoota lallaafaa kanatti amanaa jechuudha. Namoota ifi gaditti hoogganuu danda'utti amana. Shimallis erga waggaa sana jalqabe yookaan waggaa akkuma Abiyyi aangoo qabatee waggaa tokko booda pirezidaantii ta'een hin jijjiiramne. Maaliif? Abbaa ta'e jegga godhatee Abiyyi jala gabbaree jiraataa jechuudha. Namoonni beekumsa qaban dandeettii qaban akka Milkeessaa Lammaa dabrees namoonni biraa Abiyyiif carraa akkas godhachuu waan hin qabneef Abiyyi nama akka Milkeessaa faatti ni uumamanu ture jechuudha. Shimallis faana raabsu isaan biratti. Maaliifiifuun sodaata waan ta'eef. Amma garuu Milkeessaan Abiyyi yeroo sana Shimallis kashlabbee jee natti hime namoota san caaltanaan jee natti hime jee dubbachuu jira. As keessa garuu siyaasaa cimaan akka jiru hubachuun gaarii. Wanti kun propoogaandaallee ta'u sobni akkasii jennullee akka yaada Milkeessaatti Abiyyii fi Shimallis walitti jiru taak kun siyaasa keessa ni jira. Lammaffaa immoo Abiyyii fi namoota akka Addisuu Araggaa fa'aa walitti jiru. Lamami wantoota akkasii yaaluu isaati Milkeessaan. Propoogaandaa dalaguu isaati. Propoogaandaa yoo dalagu immoo nama siyaasaa ta'ee namni propoogaandaa dhugaa dalaguun gaariidha jee amanaan. Wantoota akkasitti uummataatti bira kabajaa ta'e gabbuusan amma namoonni baay'een viidiyoo kanatti yoo qoosan argeen jira. Fakkeenyaaf Abiyyi waajjira isaatti na waamee siin gorraa kanaan jee Milkeessaa nama dura dubbate anuu namanu nan qaanfadha. Maaliifiifu muummichi ministeeraa sadarkaa sanatti nama miseensa qondaala isaa ta'e tokko waamee dhuunfaan akkasni jaan jee anis nama. Abiyyi baay'ee dura jedhan anis waliinan gala. Abiyyi protookoolii waan jaamu baay'ee isaan qabu garuu akka hoogganaa olaanaa biyya tokkootti waan san ni dubbata jee namoota namanni keessaati jechuudha. Ni eeggataniinis dhuguma Abiyyi wallaalaa fi wanni jennee fudhanne sadarkaa sanitti garuu nama akka Milkeessaa waamee siin gorraa waan joona natti hin fakkaatu taasuma natti hin fakkaatu garuu Milkeessaa nama dura akkasitti Abiyyi siin gorraa naan jee jechuun dubbachaa ture. Kanaas akkuma jenne Milkeessaan akka yaada isaatti propoogaandaa ittiin dalaguudhaaf jee amana. Propoogaandaa kana gaafa dalagu garuu Milkeessaan kabaja isaa waan uummata bira gabbuusu eeggachuu qaba jee amanan.
akkuma gorsaatti milkeessaa nuunan jaaladha dhugaa dubbachuudhaa fi poolitikaal saayinsii nama baratee fi saayinsii siyaasaa sana xiqqoo nama beekudha milkeessaanii. Garuu miidiyaatti dhufuun isaa baay'ee isa miidhee jira jee namadhaan. Kabaja guddoo tokko qaba ture uummata biraa kabaja isaas waan gabbuuse natti fakkaata. Kana qofaa miti miidiyaalee Habashaa irratti gaafa inni haasawaan illeen waa baay'ee nama hin fudhanneetu jira jechuudha. Haasawaawwan akkasii Abiyyi akkas naan jee fi akkas naan jee sun hedduu anuutti namanu. Dhugaadhaan Abiyyi ammoo akka Abiyyi baay'ee hooggantoota addunyaa keessaa pirootokoolii hin eegganne hooggantoota addunyaa keessaa nama gadi bu'aa tokko akka ta'etti anuu Abiyyi naan ilaala. Garuu immoo namni akka milkeessaa namni akka kiyyaa kun amma sila Abiyyi irratti akkasi piroopogaandaa dalagee na fakkaata. Maaliifuu hagas mara nama dhageettii qabuu miti jechuu dandeessanaanii namni akka milkeessaa kun piroopogaandaan dalagajee kabaja isaa osoo gabbuusu baate ama happy. Kanaaf malee waan biraatiif miti milkeessaanii waan biraa hedduun balleessa jedhanu nama nu garuu haasawaawwan akkasii Abiyyi akkas naan jee fakkan naan jee agartee miidiyaalee Habashaa irrattis miidiyaadhuma isaa irrattis dubbatu suni wayita deddeebiin ajandaa ta'u waan argaa ture. Waan akkasii amma dhuma tanaan arge guyyaa muraasa dura Shimallis mana barnootaa Taakkalaan ijaareef jecha siksik jee booyaa jee milkeessaatu jee. Amma fakkeenyaaf Abiyyi akkas naan jee yoo dubbatu gaafa kaan Abiyyi biraa dhaqee Abiyyi irraa oduu akkasii fudhatee jennee yoo amanne amma dheengadda gaafa Taakkala Uumaa mana barnootaa ijaaru milkeessaan Ameerikaa jira. Shimallis Oromiyaa jira. Taakkalaan Oromiyaa jira. Bakka adda addaa jiran. Akkamitti Shimallis siksik jee booyuu isaa gurbaan milkeessaan arguu dandeere. Kanaaf wanti milkeessaan dubbatu baay'een isaa piroopogaandaa hin ta'u sobaa jenna. Sobaan illee hin fudhadhuu jechuudha. Naa gala. Akka piroopogaandaaf dalagu piroopogaandaan dhugaa irratti hundaa'uu qaba jee amanaan. Shimallis mana barnootaa Taakkalaan ijaareef jecha siksik jee booyaa jee dubbachuu jira dheengadda milkeessummaan. Akkamitti beeka akka Shimallis siksik jee booya. Wantoonni akkasii kabaja milkeessaa gabbuusanii jechuudha. Soba akkasii caalaa dhugaa siyaasa dhugaa irratti hundaa'an yoo mootummaa mormee itti walii galaanan. Milkeessaan odeeffannoo argatee masaraadhaa argatee yoo jenne baay'ee dogoggora. Waan masaraa Oromiyaatii argatee yoo jenne baay'ee dogoggora. Taasuma maddeen odeeffannoo argachuu hin danda'u milkeessaan. Maaliifi namni baay'een ni sodaata. Milkeessaan soba waan ja'amee amanamuuf namni baay'een odeeffannoo ofitti hin kennu jechuudha. Kanaafuu durillee ta'a Abiyyi gisee dubbatu Abiyyi bira ture yoo jenne tan ammaa garuu akkasitti akka waan Shimallis bira jirutti yoo nutti hime soba guddaa ni agarraa jechuudha. Sobni piroopogaandaa dalaguudhaaf sobni dilli isaanii barbaachisu. Wantoonni dhugaa ittiin piroopogaandaa dalagan ni jira. Tilmaama ammoo. Tilmaamaan hin ta'u jechuudha. Akkasii kanaaf ani maal jechuu barbaadeeti siyaasni Dr. Milkeessaa Ifaa Abiyyi mormu anis itti walii galaan tolchee. Garuu gaafa waa mormuuf jennu tilmaamaan hin ta'u yookaan soba gurguddaa uummanni ittiin jibbisan osoo godhuu baanne gaariidha jechumaaf viidiyoo sana dalagee halkan gaarii.